Gaggoota tokko kana uumaa hojiin biyya kana argan dhufee gurguree mana ijaarrate. Asirratti immoo mucaa moo'eessuma kiyyaatitti birriin asii hojjedhu gummaasha ijoollee tiyya gummaasha isarratti argadhe. Innis birrii maaliin natti kenne? Biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama narguu jara. Umriin koo waggaa 51 jedhani. Ergan biyyaa bahee amata 11. Ergan abbaan warraa kiyya na duraa du'e. Ilmoo 4 dhaleetan gariin hin duute gariin jirti jedhani. Abbaan warraa koo qabeenya hin qabu. Sangaa qindii tokkittii qabu sana inni irraa du'ee jennaan ilmoo kiyya kanan guddifadhee barsiifadhaa. Karaatti na duraa hin hafin beelatti na duraa hin hafin jedheen ergan imali. Obboleessa kootti kenneen deemee jedhani. Obboleessi koo horii duraa gurguree waan ta'e balleessee manaan ijaarratee jedhani. Ergaa gara United Arab Emirates imalanii birriin isaan dalagan suni fooqii jaleef irra seenee dalagaan na dadhabee naa mijaa'uu didee jedhani. Isaan nama guddaadha umriidhaan. Waggaa kana hunda dalagee obboleessa kootti birrii erge. Obboleessi kiyya kunis birrii hundumaa na duraa balleessee birrii hamman dalagadhes balleessee manaan ijaarratee birrii maaliin si biraa qabaa jedhe. An umriin kiyya deemaa dhufee jedhani. Dalagaan dadhabee jedhani. Booda erga umriin kiyya guddate erga umriin kiyya dulloomaa ta'e amma garuu namni kamiyyuu dalagaan an seensisuu jedhani. Yeroon koronaa waan ta'e godhamee ka'ee ilaalamee ka'ee footoo kiyya argani isiin kun dalagaa hin dandeessu nama guddaadha jennaan manatti hafee jedhani. Intalli takka biratti galee maallaqaan fixannaan mana keessaa na ariitee jedhani. Amma tokko immoo ofitti na qabdee kiraan irraa kaffaltee manaa wajjin jiraataatti jedhani. Rabbi isiidhaaf haa ta'u. Yaa Oromoo kiyya yaa saba kiyya na galchaa biyyatti ilmoo kootti galuun barbaadaa jedhani. Halkan edaa erga sagalee naa qabanii ani deebisuu fi hin dandeenye. Obboleewwan kiyya mee sagalee isaanii isin dhageessisa. Dubbiin kun osoo isin ta'ee biyyaa baanee dalagaa dadhabanii isaan dubartiidha isaan nama guddaadha. Haadha keenya jechuutti haadha keenyaa miti haadha keenyaa oli. Sagalee isaanii isin dhageessa. Inni waaqayyo bakka jirtanitti isinii haa baay'atu hani. Ergan biyyaa ba'ee gara waggaa 11 haga waggaa 11 kana uumaa hojiin biyya kana argan dhufeen haa ta'uu dide. Obboleessi kiyyallee nibrata kiyya akka jirutti wannan qabu saaduun roobaa waatii jala godhee sa'a limaatidha. Wannan abbaan manaa kiyyaan irraa du'e. Ani isuma san irratti ijoollee tiyyan barsiifadha jedhe isa irratti gateetu nan galee nan biyya kana dhufe jennaan inni immoo horii kiyya sana jalaa gurguree mana ijaarrate. Asirratti immoo mucaa moo'eessuma kiyyaatitti birriin asii hojjedhu gummaasha ijoollee tiyya gummaasha isa irratti argadhe. Innis birrii maaliin natti kennite jedhee qanii mana ani immoo biyya kana waggaan dhufu abbaan manaa kiyyaa narraa du'e. Haati tiyya na jalaa duute. Obboleessi kiyya hanga keenya na jalaa du'e. Intalli waggaa 15 obboleettiin tiyya na jalaa duute. Abbaan manaa kiyya na jalaa du'e. Daa'imni takka 4 dahee amma 3 qaba takka na jalaa duute. Arfan daheetti tokko na jalaa duute jedhani. Obboleewwan kiyyaa isaan hamma galuu barbaadan isaan umriin isaanii 51. Garuu nama yaaddessa viidiyoo sagalee isaanii kanaafuu yaa obboleewwan kiyyaa warri haadha qabdanuu warri biyya ormaa keessa jirtanuu rakkoon akkanaa namni mudate hedduudha. Maallaqa dalagdanii beetasaba keessatti ergatanii haadhaaf abbaanis kan nama duraa nyaatan jira obboleessis kan nama duraa nyaanne harka duwwaa hafee jira. Ani waan hedduun dhagahe waan hedduun ofirraa qaba. Wanna kana isin hundinuu hin beektanii haadha keenya kenna maal jettanii obboleewwan kiyyaa akka gara biyyaatti deebifnu hadaraa isin gaafadha. Isaan kan jiraatan Dubaayii keessaa isaan akkaawuntii lakkoofsa irratti warri gargaaruu barbaadu warri Dubaayii keessa jirtanu ana asirratti lakkoofsa maxxansuu waan hin danda'amneef TikTok irratti lakkoofsa isaanii qabadhaa. Duwwaa 9 takka 5 8 8 2 9 9 8 6 5 5 isiniif galee warri Dubaayii keessa jirtanu 5 8 8 2 9 8 6 5 5 asirratti maxxansuun waan hin danda'amneef viidiyoo guutuu isaa karaa Facebook karaa YouTube irratti maxxansaa
asirratti isiniif maxxansuu waan danda'an warri Dubaay keessaa warri immoo karaa akkaawuntiitiin gargaaruu barbaadan akkaawuntii gama Facebook kiyyaatiif gama YouTube kiyyaa irratti guutuun maxxansaa achitti na hordofaa isiniin jedhaa warri TikTok irratti dhaabbatee jechuufanii. Egaa obboleewwan kiyyaa haati keenya kun waggaa 10 ergan biyyaa bahanii waan dalagan hundaa duraa nyaatanii hin kayyananii booda isaanii immoo ni dadhabanii dalagu. Amma kan isaan jiraatanu chaarjaa ta'ee bakka isaan barree malee Dubaayiidhuma keessa safara yoo wallaalellee isaan natti himanii garuu hin dhageenye sagalee hunda isaa isin dhageessamee warri sagalee isaanii mee cufa isaa isin dhageessan. Inni waaqayyo bakka jirtanitti isinii haa baay'atu hani ergan biyyaa ba'ee gara waggaa 11 haga waggaa 11 kana Uma hojiin biyya kana ergan dhufeen haa ta'uu dide. Obboleessi kiyyallee nibrata kiyya akka jirutti wannan qabu saaduu roobaa waatii jala godhee sa'a limaatidha. Wannan abbaan manaa kiyyaan irraa du'e. Ani isuma san irratti ijoollee tiyyan barsiifadha jedhe isa irratti gateetu nan galee nan biyya kana dhufe. Biyya kana dhufee jennaan inni immoo horii kiyya sana jalaa gurguree mana ijaarrate. Asirratti immoo mucaa moo'eessuma kiyyaatitti birriin asii hojjedhu gimmaasha ijoollee tiyya gimmaasha isarratti argadhe. Innis birrii maaliin natti kenne. Warri Dubaay keessaa bilbilaa fi lakkoofsa amma isiniif maxxansee ammas kunoo lakkoofsa akkuma argaa jirtanu kana lakkoofsi isaanii kana. Warri immoo achitti warri Dubaay keessaa bilbiltanii waan isaan fudhatanii galanuuf waan isaan ijoollee isaaniitti bitanii galanu hadaraa amantii Islaamaa fi Kiristaanaan kan waliin qoonne wanni kun nama hedduu mudatee jira dhiiras shamarraas ni mudata. Rakkoon waan dalagan maatii ofiitti ergatanii maatiin ofii nama duraa balleessu kun jabduudha. Yoo maatiin kee waan dalagattes duraa balleesse eenyutti ergatta innati fira jettu erga si nyaate orma immoo maal amantare. Wanni kun rakkoodha baay'ee ani hedduun nagadde eda wagga isaan viidiyoo na dawwalanii isaan ammallee akka achitti mul'adhe naan himadha jedhanii beektanii warri Dubaayii dawwalaa fi akka dandeessanuun gargaaraa warri taaksiidhaan erguu fi dandeessan warri dhaxxanii ilaaluu dandeessan kara kamiinuu gargaara yaa obboleewwan kiyyaa qarshii diinaara 50 yoo ta'e dabalataan immoo warri biyya biraa jirtanu kunoo akkaawuntiin akkuma isaanii agartanu kana akkaawuntii kana irratti gargaaruu dandeessanii waan isaan itti galanu hadaraa hagalchinu yaa obboleewwan kiyya wallahi an eda wagga isaanii naasa'anii isaanillee deebii nama barbaadanii an garuu deebii kennuu fi hin dandeenye imimmaan nimboy dhugaa rabbi dadhabee nimboy isaan nama guddaadha. Ummaa kiyya jechuun danda'u namni ummaa kiyya jechuun danda'u isaan umurii 51 ummaan kiyya 51 geenye ummaa kiyya jechuun danda'uan akka hokiyya jechuudha. Isin hundinuu ni beektanii warri dawwaltaniif ni agartanii namni cuftu akkanaa dawwalee rakkoo koo ilaalu jedhanii dawwalaa fi akkaawuntii kanarratti gargaaraa akkaawuntii Itoophiyaa kanarratti waliif facaasaa gara TikTok irratti illee sagalee kana isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Wallahi baay'ee nama yaachisaa rakkoon maatiin maallaqaa nama nyaatu kun jabduudha isiniin jedha yaa obboleewwan kiyyaa bakka jirtanutti waan akkasiitii yoo wal gargaarree jenne hedduu gaariidha. Wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa nagaan naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum. Biyya ormaa adhaquun naman dhibu galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun naman arguu jaran. Caamsaa dhuftamoo.